Egalee siya? Eegal. Yaa kina gochi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota walaa butuuf jirtu. Addaan lembabbannee jirra. Nama kuma afurtamii meeqasi? Nama kuma afurtamii sadii asirratti isin dhiisnee banne haala jireenya ture. Amma immoo ammallee walitti deebi'uu osoo hin taane xiqqoo waanuma takka waliin haasofnee deemuuf malee haalli nutti mijaanne. Akkam jirtan nagaa qabdu jirtu isin yaadne dhugaa rabbii baay'ee isin yaadne isin nu yaaddan dhiistan hin beeknu. Adde Samiira illee yeroo hedduu waa isin nagaa gaafattan kunuun jirti maaliif badde meeti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numa jirra dalaga maabbanne waan biramaati. Akkasii dalagaan alatti illee shurxaan suutiitiin illee dhugaa rabbitti nu balleessitee akkuma isin beektan san kaaroftee nu rifachiistee haalli nutti mijaa'u didee akkasitti babbannee nagaa qabdanii jirtu isin yaadne akkam isinii warri nu hordofaa turtan warri viidiyoo keenya ilaalaa turtan akkamii nagaa qabdanii jirtu isin jenna. Maal haasa'uu dhufne? Yeroo baay'ee gaaffiin isin nuuf dhiyeessitanii hoggaa meeqa waliin jiraattanii maaliif ilma hin finne maaliif maaliin taa'ee nuun jettanii akka waan nama nu waliin guddisu. Akkasitti gaaffii namoota hedduuti hatta nama naa bilbilee qabatamaan na gaafatee jira. Maaliif ilma hin finne ilma argachuun keenya kun waan isin cinqeef hin beekani. Amma immoo waanuma isin jettan son finnee dhufne. Akkasitti leengatta Facebook irratti maxxansinee turre intala argannee maqaa itti nu baasaa maal jennee maxxansinee turre wanni sun ammoo dogongora ta'ee argame. Ani gama kiyyaa waan irraa guban qabu hin qabu. Samiiratti sobee Samiira kijibee jechuudha waan sana. Sii miidhaga kijibe. Isiillee intala dooktoritti dogoggorsiisee natti fakkaata. Gaafa jalqabaa Mul'atu sirriitti. gaafa jalqabaa sirriitti mul'atutti eegas immoo lammaffaa maal jette maal sin jette siin booda? Amman guddateedhaan sanii mul'ata. Amma mul'ata meeqa viidiyoo isaa waliin ilaalla achirratti viidiyoo waraabdetti. Viidiyoo kana. Maani? دكتورة 110 70. خلاص كويس. Kaasa socho'u kun hore. Garaa keessa socho'amu isa dhugo. Kaasa socho'u maal? Caadha. Caadha kaati caadha keessa socho'u. Allaas. هذا ولد ماشي يا دكتور يا بنقال انت هلا. قلت لي بنت ما في معلومة. دحين أول من يا صغير. ولد تكون وين؟ أنا أول كلم صغير. هو انت كلامك صح، انت اول من 5 صح؟ انا قلت أنا لك كلم 4. 5. والله ما يميك. اعتبرك انت خلاص. Caadha. يا مشاني شو ولد. اسمه؟ تعبدي. دحين 6 مو akkasii du'aayi godha akkuma jettan sayyoo akkuma ilma waan finne maali jettan san waliin ku guddiftan taate akkasii du'aayi godha maqaalee itti dhubaasa haalli keessa jiru yeroo jabaata dhandhaitanii yeroo hamaa keessa Maqaarra bal'alaarra. wanni maqaa maal irratti olalaa irraa Maqaa abbaa kiyyaatti waasa diree. isillee akkasitti maqaa abbaa kiyyaatti baasetti maqaa namoota asirratti hordoftoota irratti dhiyeessinee maqaa isaan itti nu baasan keessaa filannee Yoo isaan kalas maqaa abbaa kiyyaatti hawaas jedhan Yoo. kan irra caalu. Kan irra caalu filannee. yoo maqaa abbaa ishii jettanillee hin deeggartanii yookaan immoo maqaa akkasii miti. Namni maqaa abbaa isiitti hawaaf jedhee kan irra caale filate maqaa abbaa kiyyaatti baasa. hayyee maal jettamee maqaa abbaa ishiitti baasnu immoo maqaa biraan ofitti ammoo isin maal jettanii asirratti yaada keessan nu kenna akkasumatti ammoo du'aayii godhaa yeroo hamaadhaa yeroo badaa keessa jirra rabbi kee hiriyaa godhu akkuma isin ammoo akkasin jarjartanii ilmummaan finnee maali jettan sana osoo hin taane namni yeroo karoora qabaa nama biraallee akka hin cinqinechaaf akkasii keessatti warri sharaaya kana keessa jettan yoo waliin isa guddistan taate dhiibee fiddan malee maali jettanii warri cinqaa turtan wal agarraa waan akkasiitii du'aayii godhaa yoo walitti dachaana. Inshaallah iida booda. Akkasii ramadaana booda walitti dhufnaa ganuma isinitti immoo dhufne malee waan baay'ee hin qabnu
namootuma nu gammaddan isinillee wanni nu gaafattaniif wanni maal jettaniif gammachumaaf yookaan mootu maaliif ijoolleen tuni wanni hin jennecha malee rakkoo biraa kan taane hin beekna hin qoosaa jirra akkasii walumaanuu baga gammannee isinillee warri nu hawwitan akkasii jirra rabbi nagaa naa hiikutu haa hiikodhaafi nagaa keessa jiraadha maal jettaa waan jettuun qabda. Du'aayi naa godhaan jedha. Akkasii du'aa godhaafi rabbi nagaa naa hiiku yeroo badaadhaan argitan qabaa yoo qaban nama galchuun hin jiru mana yaalaa tokkoof illee haalli baay'ee rakkisaadhaa dirqimaa wanni jedhani akkasii jireenya suudii akka inni taa'aa jiru argaa jirtanii akkasitti du'aa godhaa haganuma isiniin jechuu dhufnee nagaa keessa nuuf tura wanni isa fiira.